Jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kun Yaayyaa Tuubiidha. Akkuma beekamu rakkoo teeknikaa nu mudateef isin jalaa banneen jira. Akkam badee beekaa isaaf dhiifaman isin gaafadha. Dhiifama kanaa gootaan abdiin qaba. Egaa har'a bifa addaa bifa ajaa'ibaatiin isiniif dhufeen jira. Yeroo kana booddee qabnus yeroo hafe bifa ajaa'ibaatiin haala ajaa'ibaatiin walii wajjiniin dabarsina. Egaa isa darbeef dhiifaman isin gaafadha. Kana booddee akka hin banne waadaan isiniif gala jechuudha. Har'a viidiyoowwan babbareedoo isin barsiisaniif isin bohaarsan isiniif qabadee dhufeen jira. Eessayyuu akka hin deemne na wajjin turaan isiniin jedha. Egaa affeerraa kooti amma viidiyoon kun xumuramutti nu biraan hafinaan isiniin jedha. Saabskiraayib, sheer, laayik gochuu akka hin irraanfatamne ammas hiriyoota keessan bohaarsuu yoo barbaadan hiriyoota keessan bashannansiisuu barsiisuu akkasuma yoo barbaadani saabskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan nu bukkee dhaabadhaa isiniin jenna. Gara viidiyootti dabarraa eessayyuu hin deemna. Namatti tola dhugaa. I think jalqaba birrii kennuufiif kanaan hiriyoota isaa dhoowwan natti fakkaata. Qalabatii isaa kenneefi namatti tola maalumaafu yoo maal ta'e nama gargaaruu barbaaddeenaan namni kamiyyuu si daangeessuu akka hin dandeenye keessa keetii ka'inaan namni kamiyyuu si daangeessuu akka dandeenye nu hubachiisa natti fakkaata kun. Gara viidiyootti taanutti dabarraa. ሁለተኛን ሞ ትዳሪን እንጣፈጣ ጀዳ አረባክሽ አርጊቴታ እንጣፈጣ ጂረ ትውልዲ ከነ ምክራ ከሚዳ መከራ አርታ ቆይ አርጊቴታ ከጣፈጡ ቆይ ኑሮ ውድነቲ ከናን ሴኔ ሄሮማ ቻርቲ ni akkam ijoollee gorsitaadha natti fakkaata yaadisa. Maalumaafuu warri gaa'ela keessa jirtan ibsaa warra gaa'ela hin qabneef jechuun kan inni mi'aawuf akka inni hadhaa'u sintu beeka waan ta'eef warri gaa'ela keessa jirtan ibsaa fi hin jedha. Ammas viidiyoo itti aanutti dabarraa. Hin kadhanna. Galanni si haa ga'u Waaqayyoo nagaaf fayyaa nuu laattee kan yoo naannoo geessee kan nyaata nuu kennitee fayyaaf nagaa nuu laattee nan qabadhe hattuun qabadhe. Nan qabadhe namatti tola. Addeettaa gaafa kastiin gaafa kadhattudha laanni kun. Kastiin gara laalaa jageessa tokko qabattee ija tokkoon gaafa kadhattu kastiin hattuu qabattachuudha. Maalumaaf kun barumsa isiniif ta'u gaafa kadhattan ija keessan lamaan kadhatinaa jira. Kun barumsa gaarii isiniif ta'a. Keessumaa warri nama lama nama sadii taatanii nyaata nyaataniif kun gaarii isinii ta'a yaada. Itti fufnanii. Wow. Maal tiraanaa kan? Wow. Kun namatti tola dhugaa rabbii. Yaaddeettaa nan isaa akkama kan inni godhatu harka kee akkas hin gootu. Ati harka kee tokko godhutiin jedhanii harka kee akkas godhu daakaan asii akkas akkas itti tolu buleessa kee. Manchee waaw inni dagoon see gidduu kanatti. Seenguun see gidduu kanatti salphina warra mancheera naannaaru gaa asumaan wanti isiniif himu warri manchee deeggartanii jajjabina isinii hawwina maalumaa isinii gochuu hin dandeenyu. Egaa jajjabina isinii hawwina yaa saatii kana warri manchee deeggartanii inuma kaadu jechittu. Egaa waan isinii goonu hin qabnu. Jajjabaadhaa isiniin jedha wanti hin jijjiiramne hin jiru jajjabaadhaa isa dhufutti fooyyessaatii qottaa. Jajjabaadhaa. አላችሁ ይሰማል። እስቲ የሌላችሁ ሰዎች አንድ ጊዜ አጨብጭቡ እስቲ። Mana kee jira?
warri hin jirre. ይሄ ሁሉ ሰው የለም። እዚህ እንደገና የሌላችሁ ሰዎች እዚህ ያጨብጭቡ። የለም የለም። Kun I think yeroo baay'ee cheerchii keessatti waan nama mudatudha kun yeroo isin jedhu fakkeenyaaf utuma lallabuu namni warra isin jirre harka rukutaa jennaan akka isaan harka rukutan agartee ta'e kun yeroo baay'ee cheerchii keessatti nama mudata jechuun beekaa maalumaafiyyuu kun yeroo baay'ee iddoo baay'eetti nama mudata namni tun dhaga'inni cal jedheema yookaan iyyaa yookaan harka rukutaa maalumaaf yaada tokko dhaggeeffadha. Oh, agartee taa'e lamman isaanii sirreessee fi namichi barreesseef silaa sirrii ture. Ayi dhiiraa bara seenaa. Gara wanti deemaa jirtu yeroo isin jedhu kan isaa sirrii ture garuu seensaa fi taatee fi kan see fudhate jechuudhaan. Namatti tola maalumaaf hiriyyummaadha kunis. Takka kalecha dhuftee Habibi kamtu Oromiyaa. Maaltu nagaa jira dhuftee lafa gurra. Ani silaa keessa jiraadha. Tokko kalee tiitoo jiree tola katti ilaalu. Namni mana namaa oolaa fuutanii deemta. Isdubti mataa keessa oolaa. Shimee. Oolaate bagan ta'e immoo. Tokkos immoo kaleessa dhuftee girri dhiisaa Oromoo. Girri malee dubbiin jiraare. Namatti tola kun dhugumatti namatti tola. Yaadni taa'e salphinni hordofee gaafa inni dhufee boorsaa keelixachuun akkasii akka gaafa salphinni hordofee akkasitti si barbaadee dhufee boorsaa keelixee si wajjin deemu yeroo jedhamu kana bakka gartee taa'e siruma iyyuu seen utaal ta'e koo yoo gochaa akka godhachaa deemti sareen immoo gudii kooti mandara keessatti. Taphataa beekamaa addunyaa tana raas mucaa abbaa gadaa kan ta'e Saadiyoo Maanee ijoollee teen. Kennuma mucaa. Eessa dhalate? Mucaa warra Qarcaati. Haati Buleora. Abbaa isaa warra Shaashamannee. Abuyyaa isaa Shawaa Amboo. Mucaan kenna. Maqaa isaa qara Sabboona Magaadaati. Sabboonuma Magaadaa Faranjiin fuutee maqaa gabaasu jettee Saadiyoo Maanee. Waa hin dandeessa. Angoolii ni gaata kufa galcha Adaamaarra jechuun istaadiyeemii Adaamaatti haga ammaa goonee sun ajaa'ibu jira. Mucaan kenna. Sobnaan akkasii bakka. Sobnaan akkasii soba dhugaa fakkeessitee jiru soba dhugaa fakkaata jechuun akkasiiti bakka. Yaadii ta'e akkanatti sobu siiriyeesii ta'e akkanatti sobu gartee ta'e kun immoo soba miti. Saadiyoo Maanee mucaa biyya keenyaa ta'an iyyuu beekan Saadiyoo Maaneen Oromoodha. Mucaa biyya Oromooti Saadiyoo Maaneen. Maalumaaf tola yaadni ta'e gooliin Adaamaarratti gashitanii yoo ta'e namni ilaalee jira. Asuma koomentii nu godhaame warri goolii Saadiyoo Maaneen Adaamaarratti gashee agartanii koomentii jalatti nu barreessa akka inni itti gashee jechuudha. Nama baay'ee tajaajilfachaa jira kanas dabalatee asumaan sobatti fufta. Maalumaafuu viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata akkasiin bashannantan akkasiin bohaartan abdiin qaba. Yeroo tanattis viidiyoowwan babbareedoo ajaa'ibsiisoo ta'e isiniif qabadee dhufa yaada yoo qabaattan koomentii nu godhaa isiniin jenna akkasuma laayikii sheerii gochuun akka hin irraanfatamne nu wajjin turaan isiniin jedha amma walitti deebinutti turtii gaarii yaayyaa tiyuub.